Daa'imman jechuun isilumayyuu egeree biyyaati. Daa'imman kana immoo qilleensa faalamaa dhaalchisuu waan hin qabneef biqilaa dhaabuun murteessaa waan ta'eef isaanillee irraa baratanii borii muuxannoo kana baratanii biqilaa akka dhaaban. Kara biraa immoo kunuunsa isaa irratti illee ijoolleen kun ola deemoodha. Nuyi har'a dhaabne darbina waan ta'eef bor akka irratti hojjetaniif isaaniin illee hin kakaasa jedhee yaada akka kootti akkana duwwaa osoo hin taane jiraata hawaasa naannoo kana keessa jiraatan. Kubee uumnee fi yeroo yeroodhaan kunuunsa akka godhan tuttuqaa horiirraas namaarraas akka isaan eeganiif hawaasa kana ijaaruun barbaachisaadha. Duukaa isaa buunee hordofnee bu'aan irraa akka argamuuf jijjiirama qilleensaa biyya kanaa keessattis ga'ee isaa akka bahuuf hawaasi kun hubannoo argatee biqilaan kun iddoo barbaadamuuf ga'uu qaba. Jijjiirama qilleensaa irrattis bu'aa qaba deeyyaadha. Akka waliigalaatti biqilaa dhaabbii keessatti ga'ee guddaa qaba qabna nuti keessumaa dubartoonni akkuma daa'ima ishee kunuunsitu daa'imni tokko biqilaan tokko qixxee waan ta'eef akkuma daa'ima kunuunsitu biqilaa akka kunuunfamuuf kaka'umsa keenyaan utuu namni tokko nu jajjajiin kaka'umsa keenyaan biqilaa dhaabuu irratti argamna. Akka biyyaattis mootummaan tarsiimoo kalaqee tarsiimoo kana keessatti hundoofnes akka aanaa keenyaatti biqilaa dhaabbiirra jirra. Keessumaa biqilaan tokko daa'ima tokko wajjin wal akka ta'e kunuunsuu isaa wajjin wal qabatees dhaabuu isaa wajjin wal qabatees dubartoonni gahee guddaa akka taphatan. Gahee keenyallee gahee leencaa akka ta'e beekamaadha jechuudha. Kanaaf aadaa naannoo isaa keessatti biqilaan akka biyyaatti gaggeeffamu kunis aanaa keenya keessattis biqilaan dhaabamaa jira. Biqilaan kunis dhaabamee eegalama osoo hin taane nuti eega dhaabnee booda kunuunsa keessattillee gahee kan taphannu biqilaan kun immoo gaafa dhaabbatu hojii dhabaallee akka inni hojiitti galchu beekamaadha. Hojii dhabaa keenyallee keessatti gurmaa'ee kunuunsifamee galii isaa akka inni galchu gahee kan taphatu. Shaaraa magariisaa dhaabuun dhaloota egeree ijaaruudha, biyya ijaaruudha. Bishaan akka lafa keessaa hin banne, gogiinsa akka hin dhufne, qilleensa akka hin jijjiiramne kunuunsuudha waanta ta'eef biqilaa dhaabuu kanatu akka kaase biqilaa yoo dhaabne dhaloota egeree guddisuudha. Lafa eeguudha, bishaan eeguudha, kunuunsuudha. Kanaatiif biqilaa kana kan dhaabuuf kaka'ee dhufu. Biqilaa dhaabuu waan gahaa miti kunuunsanii akka inni qabatee qilleensa gahaa nuuf harkisuu fi kunuunsuun isaa hin barbaachisa. Kanaaf akka hawaasa tokkootti gahee keenya akka nama tokkoottis nan baha. Naannoon kun naannoo barattoonni manni barumsaa jirudha. Naannoo barataan baratudha waanta ta'eef barattoota keenya illee hirmaachifne ofii keenya illee hirmaachifne kunuunsa isaa irrattis dammaqnee walumaa wajjin akka hojjennu natti mul'ata. Dhaabnee gallee qabatee immoo qaban kan jiru hordofuu hundee garsaaf hordofuu keenya cimee hooggansi keenyas hawaasni keenya illee kunuunsee akkuma daa'ima isaa kunuunsee bakka barbaadeen gahu biqilaan kun illee kunuunfamee eegamee hawaasa irraas nurraas kan inni eegamu kunuunsuu eeguu galma barbaadame kan inni gahu kunuunsuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef kunuunsa keessatti gahee qabna dhaabuu keessatti gahee qabna waan ta'eef hawaasas gahee isaa kan bahuuf immoo nuuni sosochii hawaasaa uumne hawaasni kun akka inni biqilaa kana kunuunsee galma barbaadame gahuudhaaf gahee keenya bahuu qabna kan jedhu qaba. Hawaasi tokkoffaa irratti bu'aa isaa beekuu qaba. Bu'aa isaa irraas dhandhamachuu waan qabuuf hawaasa kanaaf nuti hubee uumuu qaba. Hubee uumne irraa kaasee hawaasi kun maal gochuu qaba? Ofii isaa abbaa dhimmaa ta'e adda tokkoon dhaabuu. Kara biraa immoo kunuunsuu irraas tuttuqaa irraas eeguu qaba kan jedhuun qabaani. Kanaaf immoo maal gochuu qabna nuun akka hooggansaatti akka hojjetaatti namni kana irratti hirmaate hundumtuu guyyaa irraa ofii keenyaa eegaa kan biraas akka eegan gochuudhaan gorsuudhaan jajjabeessuudhaan hawaasa kana biqilaa akka kunuunsuu hubee kennuu qabna kan jedhuun qaba.